eenyutu si erge eenyutu ergamte ati maal jedhamta akka afaan oromootitti Eeyyan ani abbaa kootu na erge ani immoo ilma ta'een mudhadhee jechuudha. Ilma ta'ee gara harmee kootii keessatti deemaa jira jechuudha. abbaan kee ergaadha ati ergamaadhaami Ilma jechuudha. goobas Yesuus Kiristoos eenyutu erge biyya lafaatitti Abbaadha. goobas abbaan maaliin erge biyya lafaatitti Abbaan hafuura qulqulluudhaan erge hafuura qulqulluu maal haa raawwatuuf erge jechuun wayin ergamaan tokko wayin dhufu qaba. Fakkeenyaaf yoo ati qaamni tokko si erge natti dubbii takkaa na fidda takkaa birri na fidda takkaa misiraachoo na fidda takkaa waa na fidda wohuma fiddee dhufta ergaan waa qabatee dhufu qaba. Waliigallee akka jedhu Yesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti barreeffadhu ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhageessanitti meeraa jedha miti akkas jedha. boqonnaa 8 lakkoofsa 40 lakkoofsa 40 jettaniinti 40 yaa akkasuma Yohaannis haa ta'u akkasuma ergama Waaqayyo kan malaayikara Maariyaamatti gaafa dubroo Maariyaam daa'ima deessan eenyutti dhufe ergama Waaqayyotti dhufe miti maalitti dhufe Mikaa'el Jibriil jechuudha. Jibriil Maariyaamatti dhufe hafuura qulqulluu bira abbaa bira hafuura qulqulluudhaan dubbiidhaan ilma hindeessa maqaa isaa eenyu jettee waamta jedheen dubroon hin ulfoofti maqaa isaas Yesuus jettee itti moggaafta jedheen miti Eeyyan goobas ergaan san dubbii Waaqayyo ergaa Waaqayyo bira qabatee dhufe itti gammachiise gaafa ittiin akkamittiin ilma argadhe jettee ni bara mormitee bara waliigallee Eeyyan sababii abbaa manaa waan hin qabneef sanii fi raajii ta'e jechuudha. Yes raajiitti ta'e haadha Waaqayyooti eenyuun deessa jedheen gartee Waaqayyo kan ajaja Waaqayyooti gaafa ilma hin deessa jedhee immoo ilmi ilma jechuun ilma dhiiraati moo ilma dubartiiti ilma hin deessa maqaa isaati moo maqaa iseeti maqaa isheeti moo maqaa isaatiiti maqaa isaati ilma hin deessa gaaf jedhee immoo maqaa isaati maqaa dhiiraati moo seet wahin wandinoo ilma hin deessa kan jedhee immoo ilma hin deessa jedheen ilmi siin deessu kun ilma dhiiraat deessa jedheen moo ilma dubartiit deessa jedheen ilma dhiiraati ka ilma dhiiraat deesseemi eeyyee maqaan kennameef kun maqaa dubartiiti moo maqaa dhiiraati ilma hin deessa maqaa isaa Yesuus jechuun maqaa dhiiraati moo dubartiiti goobas kan dhiiraati Maariyaam dhiira deesse moo dubartii deesse Maariyaam dhiira deesse ka goobas dhiirri isiin deesse kun nama moo waaqa wangeela keessattis namas ta'eera waaqas amma ta'es hin jenne ergama dubbuma tanarra laale amma fakkeenyaaf dubbi ergamaan Waaqayyo waaqa abbaa biraa dhufe ilmaan isii gammachiise waaqaas namaas deessa jedheen immoo nama dhiira kan ta'e deessa jedheen yaa'u kan Yesuus Kiristoos yaa'u ilma dhiira ta'uu agarsiisa. Dhiira kan wandidin wangeelaa miti hindidin fudhadhu anaa miti wangeela ilmi Maariyaam Yesuusiif maal taati? Maariyaam Yesuusiif haadha taate jechuudha. Yesuus Maariyaamiif maal ta'a? Ilma ta'a. Waaqayyo abbaan Yesuusiif maal ta'a? Ilma ta'a. Waaqayyo abbaan Yesuusiif maal ta'a? Waaqayyo abbaan jechuun abbaa fi abbaan abbumaa ilma ta'een foon uffatee dhufee jechuudha. Maariyaamii fi Waaqayyo abbaan maal walii ta'an? Waaqayyo fi abbaan? Abbaan Yesuusanii fi Maariyaam maal walii ta'an? Uumaa ishiin uumamtuudha nama malee ishiin. Jaarsaa jaartii miti? Ara waan akkasiitii miti. Goobas. Ishiin Waaqayyotu hafuura qulqulluudhaan ilma namaa kana fayyisuudhaaf sagalcha kana foon uffachiisee dhufe malee waan jedhe haa uffatu dubbi waan wangeerra jiru hin didu dhaggeeffadhu atis hin didin Maariyaam amma ati harmee ta'e keessaa dhiira taatee dhalatte Yesuus Maariyaamarraa dhiira ka xiyyaa bifeetii ta'ee dhalate waaqaa dhalate moo namaa dhalate Yesuus Kiristoos moo foon uffatee biyya lafaa kana yaa'u haa uffatu atillee foon uffattee bar sibiilaan huccuun uffannee baratillee garaagarummaa jira malee hin jirti garaagarummaan hin jirti
Anaaf ati jidduu garaagarummaan hin jirti. Wallahi. Anaaf ati guyyaan anaaf ati dhalannee wal adda. Bifni kiyyaa fi keetu wal adda. Jaarmeeni qaama kiyyaa fi keetu wal adda. Abbaan kiyyaa fi haati teeti abbaan kootii fi haati teetis wal adda. Gariin Amaararraa gariin Oromoorraa gariin Kiristaanaa fi Islaama jidduu kana dhalata sansiin hin jenne. Waliigallee uumamni hundi Aadam abbaa malee biyyarra haadha malee abbaa malee biyyarraa dhalate. Aadam nama moo nama fooniiti moo nama fooniiti miti? Aadam nama fooniiti. Qunnamti saalaatiin dhalate argame. Inni biyyoorraa argame malee. Eenyutu isa argamsiise nama godhe? Waaqa malee. Heewaan ni beektaa heewaan nama foonirraa argamte moo biyyarraa argamte? Ishiin immoo nama foonirraa argamte. Maaliif intala waaqayyoon ta'in? Ishiin moo? Waaqayyotu Aadam akka sanyii godhatuuf akka qomoo godhatuuf waaqayyo cinaacha isaa irraa kenneef. Taachirraa baate san nama moo namaa miti? Ishiin nama. Saalqunnamtiin argamte? Saalqunnamtiidhaan hin argamne malee. Goobas hayyee abbaan isitti baatis eenyu? Ni qabdi haadhaaf abbaa? Ishiin abbaa faara qabdu. Aadam maal taaf? Aadam abbaa manaa ta'eef argame. Maal taaf eenyurraa argamte isin? Garuu cinaachuma Aadam irraa argamte. Isarraa argamte isin waaqayyootiin jechuudha. Maal taaf Aadam? Humaan ta'uufi? Aadam abbaa manaa ishiiti ka'a. Hanqasuma qofa? Obboleessan ta'uufi? Obboleessaas hin ta'aa fi bakka hundaa bu'uu fi danda'a akka. Isarraa argamtee bar? Biyyarraan argamne bar isin. Okay, Yesuus Kiristoos haadha ni qabu moo qabu? Haadha foonii haadha foon uffatte malee haadha fuuraan qabu. Haadha foonii qaba. Ni qaba. Waaqayyoon haadha ni qaba waaqayyoon. Hin qabu. Goobas. Yesuus dhumatti waan kanuma. Anaaf ati qunnamtii saalaatiin haadhaaf abbaa keenya jidduudha argamne ati dhiira taatee ani dubartii ta'e dhiira ta'e anis atis dhiira taatee eenyu dhiira si godheeti bishaan sanirraa. Waaquma jechuudha. Eenyu foon akka uffattee haadhaatiif haadha keetirraa baatu taasise. Fedha waaqayyooti kun. Eenyutu Yesuus Kiristoos abbaa malee qunnamtii saalaa malee Maariyamirraa dhiira gartee bareedaa san taasisee gadi baase nama foonii dhiira ta'e. Yaa'u abbatu sagalee kana uffachiise ka sagaleetu foon uffatee dhufe. Haa uffatu ka waan kana kan raawwate waaqayyoodha moo waaqayyoo miti? Waatu jira beektu barsiisaa kun. Hayyee tole. Sagalee waanuma hundaa dura ture jedha beektu. Sagalichi kun waan hundaa dura ture. Sagaleen kun waaqayyo bira ture jedha. Sagaleen waaqayyo. Sagalichi immoo ofii isaatii waaqayyo ture jedha. Seera uumamaa keessa gaaf deebinee ilaalla. No Yohaannis takka takka. Sagalichi jalqaba waan hundaa dura ture. Waaqayyo dura ture sagalichi. Sagalichi waan hundumaa dura ture jedha. Waaqayyo dura ture. Sagalichi sun waaqayyo ture jedha. Waaqayyo dura ture. Sagalichi waan hundumaa dura ture. Sagalichi sun waaqayyo bira ture. Sagalichi sun waaqayyo ture jedha. Akkasitti. Sagalichi waaqayyo kan bira ture. Waaqayyo kan bira ture. Abbaa isa jennu kana jechuudha. Abbaan san waaqa moo waaqaa miti? Waaqa. Abbaa san malee waaqayyoon biraa ni jira Mustafaa. Amma waan tokko beekuu qabdu beektu. Hayyee nyaadha daaboo. Namoota keenya kan musliimaatiif wanti namaan galee jira. Nuti nu dhugnaa isin nyaadha. Hayyee. Namoota keenya kan musliimaati wanta galee jira maali yoo jettan? Tole. Abbaa ilma hafuura qulqulluu isa jedhamu kanatu icciitiin isaa kun galuuf hin dandeenye. Maaf namaan gale? Ati si galee? Annaa galeera. Okay, waan naa himtu egaa si galee hafuura ni qabdaami hafuura qulqulluu? Sagaleen waaqayyoo kan bira turte. Amma isiniif ibsa ka dura yoo isin tana isin jalaa yoo buqqisuu hin galu. Inni ibsin summaan mas gaafa dura deebisnaan naaf dhugaa didduu. Barsiisaa kun dhugaa jirtu. Wallahi dhugaa jirtu hundinne Mustafa. Na dhaggeeffadhaa kaasin jaaladhaan illee. Si jibbaa miti bara si jaalannaan osoo uummata 800 keessaa si filadhee taa'u jirtaami. Hayyee. Dhugaadha waaqayyo isin haa eebbisu. Abbaa ilma hafuura qulqulluu isa jedhamu kanaan akka wajjaan hin diigne barbaadeeti ilmi namaa beektu. Amma maalidha isin barsiisa Ahmad taataniitiin garuu eenyummaa waa sadii of keessaa qabdu fakkeenyatti amma. Ookina hanqulaalii fudhatuu dandeettan. Hanqulaalii maa fudhatuu dandeettan? Hanqulaalii yoo fudhattan hanqulaaliin garuu tokko hanqulaalii gisee ilaaltan tokko garuu waa sadii of keessaa qabdi. Hin qabdi yaa qoncee gubbaa sanaa eenyu kan adii tajaajilaa sanii kan gartee keelloo sana. Okay qunceen san qofa yoo kan ol qabe killee jechuun ni dandeessaa? Killee garuu hanqulaaliin takka taate. No, waa sadii of keessa uffatte. Iyyoon uffatte yoon qolasan irraa baase
killee guutuudha moo killee irruu? Darajaa hanqulaalummaa isii tokkumaa jechuudha. Wanti an barbaade aangoo jarri qabdu barbaadeeti. Aangoo hanqulaalummaa jaraa tokko. Inqulaaliin. Qollillee hanqulaalimu. No, inqulaalimu. Bishaan dhangala'oollee hanqulaalimu. Okay, namni yoo keessaallee hanqulaalimu. Okay, fakkeenyaaf. Isaa ol caaluu danda'a. Killee onaafitti sin jedhe killee cabxee killee qolasii fidda moo killee guutuu fidda killee naabitti yoo sin jedhe namni. Yaa killee guutuu fidda. Garuu eenyummaa isii sadi fakkeenya isin dubbachuu barbaade. Yoo killeen qolasan hin qabaanne killeen jedhamtu. Okay, jar waaqayyoon isaa fura qulqulluu abbaa ilma jara sadeen kanaatu walitti waaqa ta'a miti si biratti. Okay, gaafa gartee gaafa Yesuus Kiristoos boqote ilmi waaqayyoonis cabe akkuma killee san hin jiru killeen waaqan jedhamu hin jiru. Ay akka example-itti dubbadhe malee jechuun amma abbaa ilma fura qulqulluu jennu sadeen kan walitti tokkoomi qaamni sadeen kun abbaa ilma fura qulqulluu tokko jarri kun amma isinuu eenyummaa sadii qabdan amma isinuu jecha barsiisaa koo eenyummaa sadii qabdu garuu namummaan keessan tokko tokko foon qabdu foon hin qabdu lubbuun hin qaba lafees hin qaba dhiigaas hin qaba no garuu otoo hafuurri hin jiraanneeti eenyummaan keessan jiraatu hin danda'u. Otoo lubbuun hin jiraanne jiraatu hin danda'u. Garuu wal qabata sadan kunniin jecha tokkuma. Wanti hojjaan qoodan jira barsiisaa koo. Yesuusii fi abbaan tokko. Yesuus abbaan tokko abbaa ilma hafuura qulqulluu tokko jechaadha waliin morman. Wal keessa jiraatan moo qaama adda addaati? Abbaanis ana keessa anis abbaa keessa hin jedha inni nu. Yesuus yeroo dubbatu jechuudha. Okay, si gaafadha. Yesuus Kiristoos Luqaas keessatti gartee waggaa 12tti badee jira harmee isaa jalaa miti. Okay. Badee jira. Gara Gibsiitii tuuta gartee imala daggadee deemtu jala badee mana barumsaa keessa arkite. Badee jira. Gaafa badee san waaqayyoo fi ilmaatu badee. Yoo badeeyyuu sagalicha santu badee jechuudha. Annaan jedhe eeyyee waaqayyoo fi ilmaa fi abbaanis nama badannaan jedhe. Gaafii akkamii nama gaafatu? Maali gaafiidha? Yesuus ፍጹም አምላክ ዋቀ ጉቱ nama guutuu miti sekendi takka baddan baani miti yoomiyyuu gaafa waggaa 12 gaafa dhalatanii waggaa takka 2 3 guutuutti nama guutuu waaqa guutuu nama guutuu hanqa ol bootti mi tole gaafa waggaa 12 badee Yoosefii fi harmeen isaa barbaaddee argite yaa ilma koma akka nagooteettun san waaqaa fi ilmaas badee barbaadu turte. Tokkuma yaa'u fedha waaqayyootiin akkas raawwatama malee wanti otootti yaadiin tasa ta'e hin jiru beektanii hundumaa waaqayyo seenaadhaaf akkas godhe malee. Fakkeenyaaf waan kana keessaa bishaan shaayyoon qabaadhe waan kana waliin iddoo takka gate burcuqqoo fi bishaanis walumaaniin gate irraan fadhe bade. Yesuus Kiristoos abbaanis na keessaanis abbaa keessa jedhee miti. Yes. Wal keessa jiran addaan baanii miti sekendii takkaaf kanaaf waaqa guutuu nama guutuu miti. Dhugaadha barsiisaa. Gaafuma bade takkitti tana Mustafaa kiyyamee atummaan naayim. Maariyam jala waaqninis ilminis wal jalaa badeemi. Mee nan barreeffadha bootaa sanillee natti maalamaan nan nyaami namni. Maala waan Yesuus jala hin banne. Yesuus hin banne. Tiksiisan naa kennaa kaa tiksiisan naa kennaa. Waan ni bane Luqaas takka 45 mojaas. Luqaas maal migni? Luqaas yaa. Luqaas. Ammas hidup bisa wasanni. Daikan udah kaba Ahmed Disha. Bokonna lama lakkoofsa Boqonnaa lama lakkoofsa 45. 45 torbas. 45 yaa boqonnaa lama yaa lakkoofsa 45 jaha torba kan hunda keessa. Anni rafaa itti fufaa bas abbaan caalii daabboo fixxanii. Obboleessa keenya kanaa jirtu. Lama 40 okay dubbisi mee. 45 miti. Dhabanii isa barbaaduuf jedha. Yerusaalemitti deebi'an. Eewa eenyu barbaadu itti fufi yaa itti fufi. Yerusaalemitti deebi'an. Guyyaa sadii booddee immoo. Guyyaa sadii booddee. Mucicha qulqullummaa keessaa barsiisota gidduu taa'ee isaan utuu dhaggeeffatanii gaafiin utuu isaan gaafatuu jedha argatan jedha. Okay. Kun icciitii itti beektu amma anaa yeroo ifama ifa ta'e. Mee dhaabbadhu guyyaa sadii badee moo banne guyyaa sadiif maatii jala. Irra deebi dubbisime. Yaa'u badee garuu fakkeenya wayitii badee. Fakkeenya naan hin jedhin fakkeenyaaf naa himee fakkeenya badeef.
Amma fakkeenyaaf guyyaan inni bade guyyaa sadii. Dubbii makanaa wal fakkaatu yeroo illee Yesuus Kiristoos lafa kanarratti waa dubbatee ture beektu maal dubbatee mana kana diigeetiin guyyaa sadiitti ijaaraa. Dhimma isaa illee wanti dubbateef namni akka foon ilaalutti yeroo masa diigee yeroo masa ijaarate. Bade Yesuus du'ee guyyaa sadii du'aa ka'uu isaa agarsiisaa fakkeenyu kana naayim. Badaa jechuurraa barannamu akka xiyyaa kana badaa jedhamu maal jechuu bade maatii jalaa bade maatii barbaade Maariyaamii fi Yoosef barbaadu turte guyyaa sadii booddee deemanii ganda Yerusaalem deemanii dhabanii maatii hunda ganda hunda keessa deemanii dhabanii mana qulqullummaatiin uummata jidduu taa'u kana argan bade moo banne Yesuus gaafa badu kana waaqaas namaa siime moo nama qofaa bade moo waaqni keessan jiru inni wallaalummaadhaan miti kaa wallaalaaf hin banne barnootaaf malee maal barsiisa maal badaa jechuu barsiisa maal irraa baratta kanarraa badaachuun guyyaa sadiif ergitanii guyyichi guddaa hiika qaba guyyaa sadiif badee miti baduma Yesuus irraa baranna kama biraatiin badee Yesuus hanqanum hin badee barbaadan maatiinis yeroo badu kana waaqa moo namaas waaqaas foon uffatee waan dhufeef nama jechuu dandeenya kaa dhibbaan foon isaa san keessa waaqummaan hin jirtu foon isaa san keessa foon isaa san keessa waaqummaanis hin jirti kanaafuu waaqaaf namaa badeeka waaqaaf namaaf okay sirraan jijjiira qoy kana okay Yesuus Kiristoos harree yaabbate moo yaabbanne harree inde fuuldurattuu iyyuu ganaa yaabbachuu jedhama yaabbate moo yaabbanneen jedhe harree Yerusaalem sen namaa yaabbate moo waaqaa yaabbate waaqatu yaabbate yeroo waaqaatu harree yaabbata jechuun Yesuus Kiristoos waaqaa mitiire kanaafuu waaqaatu harree yaabbatee deema harreen waaqaan deemti sababbii malee miti harreen nageenya agarsiifti amma fardi fakkeenyaaf zamana saabotaa fudhachuu dandeettan fardi lolaan ture miti maa jihaada waa malaaluu dandeessanii Allaan keenya harreen yaabbatu waan siin jedhe waaqayyoo kan kee harreen waaqayyoo kan kee yaabbattee deemti harreen kan kee waaqayyoo kan kee baadhattee deemtiini waaqayyoo nageenya agarsiisa barsiisaa koobee amma ishii si nyaakaa'u inna lillahi abboo aqlii silaa qabaatte akkanaan hin jettooti abiyyiin harreen yaabbatu ish xiqqeenya kuni waaqayyoo harree yaabbate guunaan jettooti Mustafa Hamd maali jettu ishii barsiisaa koo daqiiqaa takka bichaa dhugaa maal jechuu barbaade barsiisaa koo dhugaa isinillee osoo dhugaan isinii galee akka hin taatani anillee akkana isinitti konkolaataa faraarii harreen yaabbatu bara kana namni harree yaabbatu bajaajii yaabbatu ati waaqayyoo harree yaabbate amma mootummaa wayii biyya wayii dhufaa rasoo jedhanii yoo harree yaabbatee dhuferra sodaattumoo yoo fardaa dhuferra sodaattumee isinummaan laala lubbuu keessan jalaa ba'uudhaaf xayyaaraan wallahi xayyaaraan ka dhufe maal haasawat waan nageenya agarsiisa harreen bar nageenya agarsiisti waaqayyo of hin tuulu akka namaa beektanii waaqayyoon harreen akiliin ta'e beektuun Yesuus Kiristoos akka miila namaa dhiqe gad of deebisee akka miila namaa dhiqe beektuu miti Yesuus Kiristoos of hin tuulu of gad deebisee aansaan isin jenna waaqayyo jaalala ilma namaa irraa kan ta'e harreen waaqayyoo kan kee yaabbattee deemtee nimi nageenya agarsiisa barsiisaan koo an nageenya isin jenna waaqayyo harree yaabbata eenaan jedhe akkam jechuun boo akiliin ta'e akkamitti kan waaqayyoo dhufee jirra harree yaabbata akkamitti kanaan jettati ana siqee Ameerikaa irraa kee harreen yaabbadhu maal harree yaabbadhu duriin harree yaabbachuu ture walitti godhan indee ulfinna ofiitiin dhufeeti miti barsiisaa koo barsiisa beektu foon uffatee malee ulfinna abbaa irraa qabu saniin dhufeeti miti kan harree yaabbatu ulfinna abbaa biraa qabu sanii osoo dhufeeti kanaas ittuma yaadi kun salphina maqa balleessi kun maqa balleessi waaqayyoon waan sin jedhu Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin du'eemi eenyutu ajjeese yaa'u kaa inni jalqaba iyyuu sababbii dhufeef hundayyuu in ibsaamti ree barsiisaa koo sababni inni dhufeef illee karaa gaafa fannoo irra jiru sana gaafa Yihuudoonni fannisan sana Ahmedisha gaafii yoo dheeratu baates dhiifama nuu godha walakkaadhaan dubbii keessan afaanii qabu osoo hin taane namoota as jiranullee osoo biggeettan bareedaadha inshallah Mustafa kanas jira falawsi godhame falawsi godheen jira Mustafa tole abshir itti fufaa jiran bakka ani garee riibaan deema halkan za'a torba na biraayi in deemini
si barbaasa ji'a meeqa si jala ta'ee si barreessaa ba'e. Mee nama kana dubbisaa takka. Turtii ji'a tokkootiin booda as ol seene werjaal kana ta'ee taap godhaa sheer godhaa. Eebbifamteeti qulfii jireenyaa sitti kanneen jira gooftaan ganama kana. Qulfii sadii dabalatee. Anaan jettanii barsiisa. Eebbifame. Qulfii gaa'ilaa qulfii gamoodhaa konkolaataa jireenya hundaadhaa si harkaa akka waaqayyo gooftaan. Sinaa eebbisu. Bakka deemtanitti sinaa eebbisu. Isin nuuf qaaliidha. Eebbifama. Simboo fi araarri mana keessanitti haa galu. Hayyee. Akkamatti nagumayyuu. Nagaa galata isaa. Dansa har'a as dhufuu kiyyaaf akka malee natti gammadee turtii yeroo dheeraa duuba seenicha mokkoraa dhagee dadhabee har'a wal agarree gaafiin ati gaafattu gaafii babbareedaadha. Ammallee tasgabbiin nama naamusaatiin gaafatta namoota tokko osoo ta'e lola gaafii gaafataa turte Mustafaa. Ayyee. Maal seeta? Tokkoffaa kiristaana gaafa jettu kiristinnummaan kun ammoo birkiilee qaba. Birkiilee kam keessa dhaabattee Mustafaa gaafataa turte? Mustafaan apostoliikii fi protestantis walitti naqee si deebisaa ture. Gaafa akkas deemu ammoo gaafi Yesuus guutuu deebii Yesuus guutuun isaa nama rakkisa. Deebisuuf. Ati kamirratti dhaabattee yookiin saayidii gama kamii qubaan isa gaafatte? Ani kanumarratti hundaa'eeti. Pheenxumarratti hundaa'eeti. Okay, kama pheenxee irratti hundootte taana itis weel hin danda'ama. Gaafi Mustafaa ati pheenteedha. Okay, gaafuma sana. Waaqni si biratti meeqa? Waaqi tokko. Sadiitu tokko si biratti moo waaqni duruus bara kakuu moofaati duriis jalqabaas isa xumuraatis tokkuma waaqni si biratti? Gaafa kakuu moofaalle tokko, gaafa kakuu haaraas tokko. Tokkichi san eenyu? Tokkichi sun waaqa. Sitti maa. Waaqa. Maqaan isaa ta'u? Maqaan isaa waaqa. Maqaa addaan qabu. Afaan Oromoofaatiin waaqi waaqayyoodha. Maqaa waaqayyoodha. Maqaan qabu? Sitti mana dhaga. Waaqa jechuun taayitila barakama doktora jedhaniiti. Doktor Pilot. Maqaa miti kun. Okay? Taayitila wayiiti malee waaqa yeroo jennu. Yahweh eenyu yesho maqaa hin qabu waaqayyoon? Gocha isaatiin yoo si ibse malee waaqi waaqaan dhaga. Fakkeenyaaf akkana jedha Wangeela Yohaannis keessa akkana jedha fakkeenyaaf. Deemaati maqaa abbaa. Maqaa ilmaa. Maqaan ilmaa eenyu? Maqaan ilmaa eenyu? Yesuus maqaan ilmaa. Goobas maqaan abbaa ta'u? Maqaan abbaa waaqa. Maqaan abbaa waaqa. Hafuurri qulqulluun kan guyyaa Yohaannis cuuphaa ture uummata san irratti bu'ee uummata san qajeelchaa ture. Kota hamma beekan irraa si himes yoo gaafii qabaatte itti fuftaa mitiire. Uumaa kanaan deebisa kun nan barbaachisu bira kute waaqni tokkoomi tokkicha ni du'a. Waaqni du'u inni ijjeesaa in jiraata. Goobas waaqayyo okay kam fannoo irra si du'e san nama moo waaqa? Ka fannoo irratti naa du'e. Akkaataa dhufiinsa Yesuus sitti himee akkaataa du'uu Yesuus sitti himaa. Akkaataa dhufiinsa irraan jenne. Ilma waaqaati. Yesuus ilma waaqaati. Ilma waaqaati malee waaqaa miti mi kan fannoo waaqaa miti. Addee Yesuus an waaqa jettu yoo jiraatte Baabilii keessa warrooti qeessotaallee dhufanii na abanuu danda'ani. Anis kiristaana waan ta'eef. Okay, tole. Ilma waaqaati. Yesuus waaqa moo waaqaa miti? Inni nu dubbataa ture. Matsaafa Yohaannis keessa dubbatee jira. Gaafa fannifamullee fannoo gubbattis dubbatee jira. Maal jedhe? Abbaa koo isa na erge. Namni namanne an akkamiin na amanaa jedhaa ture. Beeke Yesuus waaqaa miti mi? Yesuus ilma malee waaqaa miti. Waaqaa miti. Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabu? Hin qaba. Abbaa koo waan godhanu hin beekanu isaaniif dhiisedhee araara kadhachaafii ture. Fannoo gubbatti ol ba'e. Goobas Yesuus waaqa hin kadhata moo hin kadhatu? Midhaaksee kadhachaa ture. Gaafa qabamuuf iyyuu ka'ee Yihuudooti isa qabuuf kaatee iyyuu taraaraarra ture waaqa kadhachaa ture. Goobas atoo waaqa Yesuus kadhatu san kadhattamoo Yesuus kadhattaati? Waaqa Yesuus kadhatu kadhanna. Gocha Yesuus godhaa ture ammoo gocha qulqullummaa waan ta'eef gocha bareedinaa waan ta'eef gocha isaatti namannaa waaqa yoon kadhanna. Ati peentee miti? Peentee wallahi. Islaama? Peentee. Masaan peentee illee kanuma jedhaa bara. Addee inni dogongora irratti fide. Peentee miti ati peentee lammi inni kun kirista peenteedha? Peentee wallahi jedhee nageenyi. Dhugaa peenteedha.
Lammi matsaaf keessa dhaabadhu na gaafachuu dandeessa. Matsaaf qulqulluun yoo kanarra ala jedhee jiraate. Ati shahaadaa qofaan si qabsaarra waan siin jedhe kanama bagana barbaaddatti jee guutuu ofiif dhuftee mana kiyyaarreen jedhan ba'aa ulfina baadhachuu barbaadu qe'ee maaliif dhufti jedhanii. Kot harreen maaliif Yesuus harree maaliif yaabbate gaafa jette iyyuu sii deebisa bakka mucaas bu'e. Pheenxeen Yesuus waaqaa miti jettee amantu. Lammi Yesuus waaqaa miti jettee amantaati. Maal akkamitti wangeellisi waaqa tu jedhu akkamitti waaqa miti jedhan. Eessaamane. Ayyaa uni pheenxee mitiin jedhee baraan islaamaan jedhee bara. Pheenxee miti. Wallahi jedhee biiroo pheenxee miti wallahi. Koy na dhaga'i. Wallahi jechuun afaan abarrabiffaa ta'e malee uummata keenya Oromoo kuna biratti garaagarummaa guddoo nutti hin fidu gaafa hiiktee. Wallahi jechuun dhugaadha. Garuu lammi si gaafadha yoo barbaachisaa ta'e. Inni ammoo gaafii koo fixadheera de. Pheenxee miti ateet. Gaafii nama gaafate kanaa fi jechoota amma deebiseef matsaaf qulqulluu keessa jira moo hin jiru. Ati harka dhibbarraa 95 islaamaati. Takka qofa sirraafe. Shahaadaa qofa sirraafe. Eega kan amante nuti kan amannaa kootu. Matsaaf illee kanuma jedhaara. Matsaaf kana ala jiru yoo jiraate. Nutis kana jechuu jirra uummata kanatti kana himuu jirra. Ati akka matsaaf pheenxee illee kanuma jedhaa miti. Ati akkuma matsaafaatitti amanta. Jarri mana matsaafaatti. Abu koy lammiin na gaafachaara. Maal jette lammii? Wangeelli Yesuus waaqa miti jedha. Yesuusi awwaaqa jedheera Yesuus addeennu awwaaqa jedhu naabani matsaafa 66 keessatti kakuu moofaas dabalatee kakuu haaraas dabalatee matsaafa 66 jira naabani nan dubbisam. Nda. Taamare. Dheedheera fiin jedhena. No, matsaafaan deemnaa mitire. Makkaan banee makkaadha bar. Matsaafa alan baanu matsaafa keessaan baanu matsaafa alas ittiin daballu loojikii mataa keenya filsifinaa mataa keenyas hin daballu wanta macaafi jedha goonaa miti natti anaaf abbaan tokko jechuun Yesuus Kiristoos waaqayyoon ta'uu anaaf abbaan tokko jechuun isaa sitti hima gochi an godhu kana sababni Yesuus jalqaba gara biyya lafaa kanatti ergameef sabni ergana gaafatte siin deebisa. Ergana gaafatte siin deebisa lammii. Loojikiin haasuuf nuu matsaafa haasuuf nette namire. Bakka maarree dhaqii baniiti matsaafichi kana jechuu miti jedhe. Kana jechuu miti jedhe banii dubbisiise. Esh. Jarri haasawni abbaa caalii Ahmad jirtanii ani bas ilal firaash. Rafuu deemtan ibsaas. Isin gahee hunda dhabdanii? Akkanumatti wanti haadhaamu yoo fadhiyanii namni barbaadu hin jiroon. Lammisha. Yesuus maal jedha seeta? Maal jetta? Anaa godhee walitti gartee ilaa yoomil qiyaamati jidduu keenya wanta daawwatan. Jedhani kan geessani mucaati. Waliin galan ka. Waliin galan hin jedhe rabbiiti wallahi. Yesuus maal jedha seeta? ولا يزالون مختلفين. Bartoota 12 dhufee maqaan kiyya eenyu jedhee gaafachaan turre. Atamma san sii kenne maaf dubbistu. Maal laa kennite uumaan dubbanne baratti callette dhageenya biratti. Yohaannis kun lakkoo soddoma baasii siin jedha achirra yaa amma 33 dubbisiin jedha. Si dubbisu? Yoo dudda rafa bakka ustaz dhabnaan rafa abbaan caalii haasaan. Boodaan dhufa zaa muraasa ceesee in kaasu biifuu. Rafa. Zaa sadii booda.